Wangeela Yohaanis boqonnaa 2 lakkoofsa 1. Guyyaa sadaffaatti immoo kutaa biyya Galiilaa mandara Qaanaatti cidhi tokko ture. Yesuusii fi bartoonni isaa cidhicha waamamanii turan. Daadhii wayinii du'annaan haati isaa daadhii wayinii hin qaban jettee Yesuusitti himte. Yesuus immoo haadha maaliif hojii koo keessa lixxaree waa gochuuf yeroon koo ammallee hin geenye jedhee deebise. Haati isaa warra achi ergamanii waanuma inni isinitti himu qofaa godhaa jettee. Warri Yihuudootaa seera ittiin ofii isaanii qodaa isaanii qulleessan qabu turan. Kanaanis gaanii dhagaa ja'a tokkoon isa akka leetira 80 amma 180 kan fudhatu achi dhadhaabbatu turan. Yesuus yemmuu bishaan gaarota kanatti guutaa jedhe. Kanaaf isaan hamma afaanitti guutan. Amma kamitti? Amma afaanitti. Kana booddee Yesuus buusaatii isa cidhicha gaggeessitti geessaa. Isaan itti geessan. Namichi bishaan isa daadhii ta'e sana mi'eeffatee ilaala. Daadhichi eessaa akka ba'e warri bishaan guure sanatu beeka malee namichi hin beeku ture. Yesuus isa misirroo yemmuu isa misirroo itti waamee sila illee akka amala biyya kanaatti namni hundinuu daadhii isa gaarii dura kennee erga keessummoonni quufanii isa laafaa fida ture. Ati garuu daadhii isa gaarii amma ammatti keesseetti jedhe. Yesuus milikkita agarsiise hundumaa keessaa isa jalqabaa kana Qaanaa Galiilatti hojjete. Ulfina isaa mul'ise. Bartoonni isaas ittumaa isatti amananiidha. Ergaan kun kooti namni harka isaa olaa kaasu. Dhuguma sagaleen waan dhaga'ee Waaqayyoon akka jedhi saba kanatti dubbatu naan jedhee ergasii kun sagalee Waaqayyoo keessaa waan sanaan ka wajjin wallaasimuuni sagalee Waaqayyoo barbaade hergaadha. Harka keetti ol kaasaa. Waaqayyo duwwaa kee guuta. Harka keetti ol kaasaa duwwaa godhi qabda. Waaqayyo akka jedhe duwwaa kee guuta. Harka keetti ol kaasaa. Waaqayyo duwwaa kee guuta dhaaf irratti dubbadhu. Dubartii kana yoo laaltan manni ishii dhabamte jiru. Maqaan ishee eenyudha? Aadde Duwwaa. Mana isa hiyyeessatti yoo dhattan jirti. Mana isa sooressaas qabu guutee fi as jettanis yoo dhattan amma isaan walcaala akka isaan garaagara malee. Mana moototaas yoo dhattan jirti. Otoo waan hin jirtu ta'e maaliif mootummoota gamtooman maa kadhatu hin jirtu. Iddoo hin dhabamtu. Duwwaan kun mana mootummaa godhattan jirti. Mana nama dhuunfaa godhattan jirti. Waldaa yoo godhattan jirti. Hin agartanii iddoo akkaan jirti. Hiyyeessa bira jirti. Haa Aadde Duwwaa. Namni ishiin hin rakkifne jiru. Namni ishiin hin boochifne jiru. Namni ishiin hin gidirsine jiru. Namni ishiin jirti. Aadde Duwwaa. Akka kee ol kaasee ishii dhagaye. Akka jedhee Waaqayyo alangaa fidee dhufeera garabni sirraa fayyaa. Akka nama baddatti jitu ofirraatti darbadhu tondarraa gabbaara jitu. Bataaf kabbaat seenaa dubartii baay'ee ulfaattu addunyaa kana nama jabaa tokko nama beekaa tokko kan boochifte nama borii beekamu kan boochifte daa'ima kan boochifte dargaggeessa kan boochifte maanguddoo kan boochifte nama xinnaa guddaa kan salphifte Aadde Duwwaa. Eedo amma Duwwaa wanti nama salphisu jiru. Rakkina ittiin salphatte Duwwaa. Duwwaa namni jaallatamee harka keessa ol kaasaa. Hin jaallattani warri hin jaallanne ol kaasaa siin garee goote jechuudha. Nana manaan sagalee Waaqayyootti. Har'aa kaasee Duwwaa si madda isaa sirraa dhiyeera guutuu ofirratti argina. Maqaa Gooftaa ol kaasa harka keessa. Raajiin dubbachaa ol kaasa. Har'aa kaasee humna keetiin kan
Ay hadi dua. Ana yeroo baay'ee na bochiftee beektaa hadi dua. Imimmaan maganda na goositee na bochiftee beekti. Ay hadi dua. Seetan akkanumaan komanna malee amma hadi duwwan nu goote seetan nu goote. Hadi dua. Kamaya sila jaayu. Hadi duwwan mana yeessaa bichaa miti mana sooressaa jirti gaafa tokko gana meeffatteetuma nama tokkotu kutaa kana keessatti nama hiyyeessa tokkotu na fuudhaa. Nama hiyyeessa homaa hin qabne tokkotu na fuudhaa kutaa kana keessaa hubanna. Achiin kan baay'ee sila jaayu isayyummaa cidha isaa gidduutti namoota gurguddaa waame. Yesamaachuun wadan namoota gurguddoo Yesuusin bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos namoota jajjabaa affeere. Garummoo hiyyeessa. Na dhugaadhu namitti kun baay'ee abshaan. Hiyyummaa ishee ilaallee dhimma ishee gidduutti namoota gurguddaa waame. Isayyuu cidha Yesuus gidduu jiru. Kan baay'ee sila jaayu bartoota isaa kaafteetu koottaa hin danda'aneetu cidha sooressaa cidha nama hiyyeessa ta'uu isaa kan jedhan cidha sooressaa akka haadhaa Yihuudootaatti ji'a tokko aga ji'a lamaa nyaata. Ji'a tokko aga ji'a lamaa namni taraa itti darbe sargii darga galee iyyuu torban tokko miti torban lama miti ji'a tokko ji'a lama nyaata. Namichi kun hiyyeessa ta'uu isaa kan agarsiisu garuu waamicha san walakkaa isaa otoo hin galeen daadhii wayinii du'aadha. Tilli gurdatu humna isaan beeku maal akka humna isaatti maan godhatiin maal akka humna isaatti maaliif hin fuudhin maaliif kana hundumaa cinqiitti hurgalchi humna isaan beekuun mubbaaku jedhee inni kaan otoo kolfaa jiru kan baay'ee sila jaayu namichi nama guddaa qabu mana isaati. Nama siin galle nama guddaatu mana kee jira nama guddaa sirra jira rakkina kee guddiftee ilaalcha malee isa siwatti jirutu guddaadha. Siin galle malee nama guddaatu si faana jira nama rakkina mana keetti baasu nama duwwaa mana keetti baasu nama salphina mana keetti baasu harka kee harkaasi harraa kaasee rakkina kee salphisee si ulfeessee mana kee galee olmina guddaa tokko. Nami tokko nama cabsuu gash humna isaa malee olii xaxaa jedhu bukkee godhane humna isaa malee olii Yesuusin achi gidduutti dhane humna isaa malee olii xaxaa achumaan Maariyaam teessee daadhii wayinii akka dhume gaafa bartu abbaan cidhaa gabeettu gaafa hin dubbata. Walii gadi deddeema. Kana naa godhaedha. Abbaan cidhaa can jedhee ta'a. Karaa itti siqanii dhiphate biyyi. Waamichi immoo waan akka yuugi. Waan abee salphina akkasii keessa waaqa malee homtuu nama hin baane. Gaafa akka tasaa salphattanii salphina kana keessa eenyu namaa seentan nama hin argattan. Badamisi. Gaafa akka tasaa jantanii caba kana keessa eenyu namaa ammatti gaafettan nama hin argattan. Gaafa akka tasaa waan hojjanii bitiin mirkisiitii kanaa eewutu joorruu qonaa dhaabata gaafettan nama hin argitan. Iddoo san gooftaa bicha argitu. Hin argattu namaaf bi. Salphate ka. Badde ka. Waan fayyadu. Achumaani. Maariyaami haati Yesuus kattee dhatteetu. Yaa gooftaa innaan. Atoo salphina namaan jaallattu. Waamichoo namichoo reefreemuma waamame daadhii wayinii dhumeera. Maaloo maa calqettee yaadu. Sirkaa'oo malli inni bu'u. Wayii buunitte. Elaa. Gidduudha qaaman gidduu jira. Qaaman gidduu jira. Maaloo gooftaatti si giiwaa jedhi kaayetti hin beekti maalaa. Wayi sitti maka qaqqabu. Ina mattaalaati. Inni salphina si waantu sitti dhiyaata jira. Akka jedhee Waaqayyo
falminana jedhi itu. Jettu. Mana kootira jedhi. Nalla jira jedhi. Isal batu jedhi. Brother alle kenya gara. Anu warna. Betul betul. Anu warna. Kita kenya gara no. Namu bukan kaji pun. Anu warna kita kenya gara no. Insan baru buatan tu ada tidak jadi itu. Gap tak kotor kotor tu. Unnawa ayat aman tadi. Kisah film lali. Amma video lali. Wagun juturu. Namittinum nashilal. Abey nashilal. Kisi shilal. Wan mahum nishidad da wan matino godan. Yesus iwan pacina shikil. Ati wan tunda yu gode. Na Yesus imiti nama wayu waktu. Wan gudda to ko yusi te wan gudda to ko gode. Ati Yesus imiti nama yu waktu. Lalu gato. Woi nanti dia wah apa kau kasih tadi dua barang dan nama tiapus wah yang kan aja deh arrajan kabe jadi nanya orang nama deh orang kagobe kan arrajan kabe di nanya deh mana kerat tuh nama osite mana kerat yang rapor dia rakyat di bawah Ani yeroo ko malee waa godhu maaliif hojii koo keessa dhibba. Otoo nu ta'ee sila nama gammachiisuuf jennee muka beeka godhu. Waajjoo beeku qaba. Jennee otoo nu ta'e. Otoo na ta'ee moo? Akkoo akkasumaan godhan jedha malee. Boru jedhu. Haadhoo hin inni garuu. Yeroo ofii koo qaban. Yoo nas jiraata. Yeroo namni na waametti miti. Yeroo mataa koo qaban. Yeroo. Yeraasu yoo neegizaan. Yeraasu yoo neegize. Gizaan gizaan. Yeroo mataa isaatiin imala. Yeroo mataa isaatiin. Yeroo mataa isaa keessatti hojjeta. Yeroo mataa isaa keessatti fayyisa. Yeroo mataa isaa keessatti eebbisa. Yeroo mataa isaa keessatti gargaara. Yeroo mataa isaa keessatti namarraa dhufee namarraa bana. Yeroo qaba. Yesus. Yeroo. Gisee halluu gisee halluu. Ismayyuu yeroo waaqayyo. Ismayyuu yeroo waaqayyo haala kennatu. Namni yeroo dhumee fiina. Badee fiina si'achi du'e kana keessaa hin ta'u. Yeroo namni jedhe. Yeroo namni muusirratti du'e. Abbaan ni jira isa kenna. Wanti waan akkasii argitanii beektan sagalee waaqayyoon lallabaa jira. Hiyyiitoon naa jira jedhi hiyyiitoo. Amala waaqayyooti. Amali namaa gaafa waan ta'e wayii girgirri baashan jira abbe. Rakkoon hin jiru. Sii jira. Ani ba? Rakkoon hin jiru. Jira. Sii jira. Giddaan. Jira. Gaafa rakkinni si mudate immoo baakoo bakkiidha. Maali si haa gargaara abbe? Yakka maaliif godhe laata? Maal balleesse laata? Waan akkasii qabdu. Amalli waaqayyoo yeroo namni sirraa dheessatti dhufe bukkee laata? Jedhaan gayyaata. Amala waaqayyooti. Waaqayyo daboon barbaada. Waaqayyo daboon barbaada. Kooma sabaa guddaa si hojjeta. Na dhagaattu daboo malee si gargaara waaqayyo barbaada. Marana waaqayyo daboo malee akkasii. Wani duubaa sun jirtu. Barana waaqayyo daboo malee si gargaara jedhee. Jirtu. Abbaan ergaa keessa ol kaasa. Abbaan ergaa keessa ol kaasa. Waaqayyo akkasii
Ala koy. Gabat nakki sare tu ala koy rabbe. Kengu tare abbe wa kayu dua. Kengu tare barat. Mereka kelkal. Malo yo amantir ka kan ujaran dapat. Amin itu buku kan. Warna salpina ke egam barana wa kayu wa gori tar ka faran. Abang kabaci sama kayu rasalina ke. Kami buka. Warna salpina ke egam wa kayu abang kabaci sari. Tadi faratnya sopo kau. Barana. Ugawa kayu sendiri. Dua teh akam late zero lagi oba kamu dua nih. Oba tidak di warna salpina ke egam putra dua kayu. Dua ke buta di lo tadi kan. Ini tuh namu tadi. Imbara tas yote, injal dal tas yote, wan warpade yo jagde, guddas yo jindi wallal. Yero bud, tumay jakesan, rakkina kesan lan rat to tay, isa si wajjin jiru wa yo rat ilan rat jakesan, yero kesan fita. Bakka turet. Warri ganyate. Yero ba ke warri arifatan. Wa mi anargan. Arka wa kayo rais arka nama rais. Wan gati kamu inargan warri harifatan. Bada bisu. Wan jireenyu masani ga kesan tiyu walda kesan tisatu malat tisatu mana sani tisatu warri harifatan wa mi aunargan. Bada bisu. Wa mi aunargan. Tokko sih sargi tokko yogi tokko. Tapi itu sargi nuve itu warri pagi dahin kopain nuve itu nama shemesa sargi kamu. Engkau ni gana bife ni nam ni gana untuk tani gana mana ni nasati yahuri jadi mana tidak tak keti wan saya ni nunggu untuk yung kopo tokko mo iga na masih ko dah saat ko dah lama saat itu ko ba saat itu boleh pak aci fa nafsi awak Yesus garu abe Yesus garu wali cesam ko na yarosa kama jetu kat jere iturre imbarfande inaribande iturre yaron majiat yarodu ari battu dugde nyante bab amman matti gari duwate Maria nana yaro ko ngere tam katretu yarosa suuta di man eenyu yondur fugaru suuta di nabi dani ko pesu dani dani wo ini tokko na kuda yoti kade porsosan kam bishan jira kudira malka biba kan geter wala jira sukan jira dak jira sunjira yaron jira kudira lotika berbentuk keberbagi lotika disangka motor bahasa diujat lotika dengan bahasa diujat wali yudo sa porsosan Yesus dah makanya yaron masak tilfe aka ko tane gani jatu je to ko sambo de dirasa de tak gadi batik da maka batani jan gano to sangke sa butu da gano to sang butu matan sa bishan laga war wa ba yejira ko si ba yejira aka ko tane oni gani jamu dudu wala de nana ka ko tane fida ti bishan ti kuta ay garme jette darro coba lagati kan namite to mentate bishan Maria pura kursi dia ti malesi na jarak kasampat sakana yu lagi sembo wanu ma ini sini jeda goda jona itu tidak na bicara kanyal na bijuan ti god kuda na wikero ni shakina jette bishan wana goda wanu ni sini na jarri futa jacca bala da namite gani jamute ganga gadu wai tidak ka hal kan getaru biba kan cicciru kan miesu sukara tigina kan kumanyane kan Yesus sama wani tinjiranya Yesus kam hindi yu mata sami ada amen hindi yu mata
gape. Biar dua murai deh. Busa namai, busa ti namicha sadani ka gesutti kenna de namicha oruge tu. Maan jecha hige da gape. Namichi indo musroni da anta namichi khate da ke tu. Ye namicha nani. Maan jechu da. Maan jechu ke. Akka amala namane biya kana nando kana akka ada nando kana. Inni gari puradu. Ati garu isa gari botet tapista. Isa karari isa laha isa botet kana mo kamu puradu di mai tulo jinge kunjena. Napa cina simbegu ini cina kan Yesus simbegu. Oji joji ikut. Oji waktu salah tinjarin. Waktu tiba ko hanu sinonja tu agai. Nanti apa cina simbegu? Lantu ini kan. Jadi wah ini sarki cina kan dia semana aja simbeg. Main tantet tiga. Wah pak ya sudah dari sini depan kan lagi senti. Ega jatun itu mau udah jadi. Mana sarki itu warna untel jatun jadi. Warna kesa jatun jadi. Mana kesa olak dia kesa jatun jadi. Wajira kesa jatun jadi. Jatun tak kata kada dapet itu magapatet. Gamba gote kakabatet teman. Ega jada gente garbo tebat. Toko garu beta shali. Ina beta. Baga beta. Enna gabadu. Dadi waini sadu warra kanca. Wonde dadu. Warra ribatte bate midamte. Warra ribatte bate midamte wanti mi angote ranuke. Arra ke olkas besitti ma. Waka yakka sinjane. Gam jadi dapat udah wambi afida aja sinjane. Akka tu ada kaki. Wanti mi anjada. Wanti mutta jada. Wanti garing jada. Ubajira daya. Tokko waan akki namaa kan hojjate sin beeka namichi cini daadhii wayinii hojjate suni inni gaggeessu sun waan akki namaa hojjate sa duraa sin beeka sa Yesuus hojjate sin beeka garuu kamtu jaal meerra kee ol kaasi inni gaggeessi baay'ee mi'aawu baay'ee su milkaa'ina hin qabu baay'ee su maan bareedina hin qabu kanaan booddee warra mantara dhiyeessu ol kaasa wanti waaqayyoo isiniif hojjetu isinirraa feetu kan biyyaa mi'eessuu jalqaba. Isinirraa kan naannoo mi'eessuu jalqaba. Isinirraa kan waldaa mi'eessuu jalqaba. Isinirraa kan biyyaa mi'eessuu jalqaba. Sagalee guddaadhaan iyyaa deemaa jedha. Dhugaattu waan inni keessa wanti keessa kan inni guutu erga waaqni dubbate otoo ta'in gaafa waaqni dubbachuu jalqabu gaafa ergaan dhufu gaafa jalqaba waaqni afaan sabale guutuu jalqaba. Dhugaan sinitti hima. Erga waaqni sirraawwiin ergattanii joo maal taatan bahu miti kan inni xumuramu jedhamu miti kan inni xumuramu hin guutaa kan jedhu gaafa afaan waaqayyoo keessaa bahu. Gaadhiin halkan bifti sukkaarri dammi waa hundi isaa itti nammee xumurameera. Akka jollas. Jala wayna gaari namoota 78 yeroo dhiyootti wanta xumurameen arga. Iyyaati xumurameera. Namni tokko taani xumurameera jedhu. Gamtee fadhaa waaqayyo. Wittee kanarra ce'u kanarraa hin quba humnaan immoo kan warri namni siin jedha miti ergaan dhagaye. Har'a georgaas. Lakki nama baay'ee kufaa baay'eetu hirkatti kaa'ati kuftu siin jedhe waaqayyo. Akka jedhee waaqayyo harka dheeraa wayyaanii uffatee barbadaa minjaarraa kan boba'u kan fakkaatu namoota baay'ee qabee kaasuun argaa jira. Baay'inaan nan waaqayyo gooftaan machaa akkannaan jedhe namoota baay'ee nam gargaara waan isaanitti ulfaate irraan kaasuu danda'a. Harka keessan mee fuulduratti bannisaa.
Qulqulloota ijoollee Waaqayyo. Ila Waaqayyo kan naan jedhe har'aa kaasee naan jedhe Waaqayyo. Duwwaa namoota baay'ee alaaf keessa namoota baay'ee akkan naan jedhe Waaqayyo. Rakkina kee akkan naan jedhe Waaqayyo. Haala kee Waaqayyo. Har'aa kaasee gara gaariitti geeddareera. Hiyyaati gara waan gaariitti naa jijjiirameera.